naaf akkanatti quuqamtanii naaf dubbachuu keessanii fi lammaffaa ammoo naaf inni akka nam tokkotti biyya namaa keessa waggaa baay'ee taa'urra itti dabalameetiin nama tahee jijjiiramee anillee kalaas jaarsa kiyya qaba jedhee akkasitti jiruu bareedduu jiraadha jedheeti ka itti dabalame akka yaade naan taane obboleeyyan kiyya wanni na yaade waan biraati wanni na mudate waan biraati ani jiruu biyya namaa kana kophaa hin taa'u ilma namaa wajjin dalagadhee jijjiiramee galaa fi biyya namaa keessaa ammoo mucaa kana ani akka nam tokko wal barre kalaas obboleettiti anis jaartiin qabu si fuudhes waliin jiraadha naan jedha hayyee obboleessa kiyya anis jaarsan qabu akkana laayifii akkana dabarse kalaas hayyee rakkoon qabu hayyee jenne ganda keenyallee wal barsiisne akka ilma namaa tokko walitti dhufne waliin jiraachuu eegalle obboleeyyin kiyya dhaga'u jirtani akka nam tokko walitti dhufne amma sanbooda kalaas ka walumaan jiraachaa jirra ilmoon kun natti hafe ilmoon gizee natti hafu ani waan hin godhu hin qabu biyya kiyya keessa jiraadhee haadhaaf abbaan kiyya yookiin obboleeyyan kiyya yookiin hiriyoonni kiyya mala na handhaani kophaa kiyya biyya namaa keessa jira ammaaraa ciin qabu mana hakimaa dhaquudhaaf iqaamaa na barbaachisaa iqaamaan qabu an nama bahaariin dhufe ofirraa kalaas waan rabbiin na mudate jedheetiin dhale naafi inni illee dammoo lagizeedhaaf yookiin simbiloo akkanuma nama walitti dhufe osoo hin ta'in ganda kiyyaaf ganda isaa wal barsiisee raqama isaanii natti kennee ani raqama kiyya ganda isaanitti bakka gandi keenya lachuu wal dubbisanii jiran wal beekani gandi keenya guutuun wal beekani obboleeyyan kiyya ilmoon kun garuu qalaqa natti hafe osoo nuti sargiin godhatin natti hafe bakka sanbooda kaawwanni godhu hin jirtu jaaladhee miti kanatti hafe jechuudha garuu gandi keenya wal quba qabanii waliin jiranii waliif dawwalanii ganda keessantu wal quba qaba malee atiifni waan nikaa halaalaa walirraa qabdanii jechuun moo akkam akkaataa naafi inni yaani bas gandi keenya wal dubbisanii arra boru yaani ilmoon kun dhalatee nikaa isiniina nuun jedhanii kalaas hayyee janneetuma dhiisne walumaan jiraachaa jiru ani ilmoon awwalan akka bakka waa isiin irraa gatte kana dubban reefii tana gaafii kana si gaafannee dubbii fixanii de bar afarsoo dubbii arsii bar ni fixanii bar dubbii fixanii waasi yaadachiisa waan si qoy reefuma tana mana dhogganii bayan afarsoo kiyya qoy oromoo waa taazaba jara kenna caqasaa dura akka isiin biran tana bakka kana irratti keeriyaa Arabu Rabu isima ratti gafi kan qofa ratti sirreessi qabu barbaada Abarso afitattu qoy mi afitattu ati gafi keenya galmeeffata afitattu kisini la bakka maatii wal beeka jettu kanatti bakka maatii wal beeka afarso sirrii miti afarso dhiisi afitattu erga dubbii bayan dhogganii gala dhogganii haafitattu qoy haafitattu fixadhu feeriyaa rakkoon qabu ne akkasitudha raqama ganda keenyatti dawwallee ani abbaan qabu akkasitti obboleessi abbaa kiyyallee ummaatiyya wajjin wal dhaba obboleeyyan kiyya xixiqqootti dawwalee waan obboleeyyan kiyya godhan hin beeku anaan ammoo nikaasii dhadhee jira gandatti birrii ergee jira gandi kiyyallee mana keessan dhaqee jira naan jedha ani dubartiidha waan hin beeku hin qabu ummaan tiyya ofii tufuu nama guddaadha ayyo arra keessummaan dhufte naan jetti ummii keessummaan akkanaa dhufanii arra akkana gootanii gizeen jeen eegoone dhufanii naan jetti adda baastee waan naa himtu takka hin beektu isiin jawwaalaayyuu nama dubbisuu hin beektu nama guddaadha ummaan tiyya nama ilmaan 10 dhalee nama waggaa 80 haati tiyya nama guddaadha innaa obboleeyyan tiyya xixiqqoo tanarraa dhalatanii wajjiin haasaanii anaan waa hunda sirreessuma naan jedha ani inni waan godhe hin beeku kalaas yaa obboleeyyan kiyya ani akka nam tokkotti bakka bultii kiyya jedheetiin wajjin jiraachaa ture ani amma waan hundaafu inni natti taphatee jira obboleeyyan kiyya ani isin malee hin qabu waan hin godhu hin qabu biyya namaa keessa ilmoo isaa wajjin rakkachaa jira miidhamaa jira ani awwala biyyatti illee nama miidhamee dhufe asitti illee kophaa kiyya na darbee waa meeqa natti taphatee ani silaa kaqaata dalagadhee galu isuma marraa meeqa laga kanarraa ol fiduu ta'ee hafe mee bultii kiyya kana wajjin ijaarradhaa mee eega takka rabbii waliin nu fidee ilmoo kana nu jiddu kaayee jedheeti waa meeqa isa gargaaree isa danda'ee waliin jiraachaa ture akka ayyaade naaf hin goone arra yoo natti toluu baate boru natti tola arra yoo naa tolchuu baate boru naa sirreessa waa hunda jedhee osoo isa eegu inni ka ayyaade bira taree waan biraan natti raawwateeyyuu ani waan jedhullee hin qabu yaa obboleeyyan kiyya waan isinitti mullee hin qabu rakkoo kiyya isinuu agartanii akkatti naaf beeytani bakka
namni abbaan qabne tokkoffaa duraa sareedha. Silaarra abbaan kiyya jiraate eessa jirtaa naan jee waamee kana gaafate isatti illee dawwalee ilmooti akkam godhaa jirta jedheeni waa hunda naa tolcha ture. Garuu abbaa dhabuun obboleessa guddaa dhabuun waan nama gootu na beeka. Amma saadha miskiina qabaachuun waan nama gootu anuma arge. Inni nuu ganda nagaa akkan hin qabne argeen natti taphate. Ilmoo isaa wajjin na darbe. Dhalaa biyya isaanii jala deeme. Ani huqqadhee qabeenya dhabnaan ilmoo biyya isaanii jala intala warra baalee takka addanu baase. Firatiyya naan jedhee mana kiyya fidee osoo wajjin nyaadhee waliin dhugaa jiru isiin irra janajjanee isii wajjin ijaazaa bakka isaan deeman hin beeku. San booda namni bakka biratti argee natti himan. Abooka egaa akkana na debbitee na tuffattee na biraa deemte. Kalas addaan baana na dhiisi kalas kophaa kiyya jiraadhaa jedhee na jibbiteemi waan an jedhu sirna illee naa guutuu diddeemi akka ilmoo intala arsii takkatti sirna naa guutee naan na diddeemi an intala arsiiti kabajaa qaba achirraan intala oromoo takka waan rabbiin jaalatu irraa illee na baasi jennaan na diddeemiti eegana didde bakka na dhiisii jedheen na dhiisi jennaan silleen dhiisuu si jaaladhaa jedha hayyee na jaalattaa sirna naa guutu yoo na jaalatte sirna naa guutu janjanaa dhiisi waliin haa jiraannu jedheen obboleeyyan kiyya ani badii takkan qabu bakka waan an jedhuun kana guutuun dhiisuu hin sirraa'u. Anka gaafii natti ta'e warri kolfitanii warri boottan maanta sin boochisa maanta sin kolfisiisa. Taaptaap godhaa fides. Taaptaap godhaa daa koppileen godhaa. Isaan gulliitii bichaadhaan. Chaarjiin na baaftee bakka isin biraa deemeera chaarjiin tiyya dhaabattee jirti. Akka feete akka waan maraan keessaa naatu. Ila waan nufi hafarso doombir nadhiin illee amma seenee jira. Waan takkatti waan si yaadachiisutu jira. Dhiifamallee naa godhaa. Dubbii mucaan haaseessuun illee hin deebine achi. Kana kanallee itti himee jira biraa qabaasanillee achumaan itti warri afarsoo nama dubbii kana irratti kaasullee mucaan kun waan kana si himee waa'ee nama kanaas itti dubbateen illee asiinuu as jirti. Sanillee achuma qabadha waan nufi dubbiin sunillee akka nafne waa'ee mucaa nama as keessa jiru furguggeen mucaan kun siin ta'u mucaan kun hattuudha mucaa kanarraan deemin wayita jedhee inni itti himu nabi looytee jedheerra taa'ee itti haasaa jira barammanni am kanan beekuu waan akkanaa jedhaa jirtu waan taateef dubbii tan wayita haasawtan dubbii tanallee waliin gaadha carraa isinii kenne warra as keessa jiru taraa ol eegaati. Dhiifama olii awwaan xiqqoo gaafii takka. Amalaala taraa kenni hundaafuu maayikii irratti qabii daqiiqaa lama kennii fi daqiiqaa sadii fayyadamanii hunduu haa dubbatan wal jalaan iyyina. Maaliif tokkoffaa mataa obboleetti teessanii illee eegaa. Ngayyoon tuni dogongora qabdi dogongora hin qabdi dogongora 100% dogongora qabdi dogongora qabdu san irratti ammoo miidhamtee jirti miidhaa isiin qabdu san irratti ammoo yoo asii jalaa waccan yoo ammoo deebitaniitiin wal keessa wannu haasoftan gaariillee dhufu waan ta'eef tartiibaan haasaa yaasin hundi keessaniyyuu jechuudha miira isii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu nagaa qabdu tattaalee fi gaggaarii ilmaan oromoo ani deebii gadabootaa kennuu hin barbaadu beeytanii isin wanti gochuu dandeettan waan takka qofa isin yaa'imu warra miidiyaa kana gubbaa deemtanii afaan bantan natu isinit dabe. Sodaa nama takkaan qabu bakka feetan dhuftanii waan barbaadan haasa'uu dandeettan garuu wanti isin hubachuu dandeettan dhimma kanarratti gaffa geennaan ilmi kun eessaa dhufe dhugumaan ka isaati moo ka isaati miti isiinoo dhugumaan isa beeyti moo isan beeytu waan jettan san adda baafadha akka ani wacnaa sodaa namaa hin qabu sodaa rabbii tokkochaa malee kanaafuu natu isinit dabarsee kana nyaattan kun tuktukiidha isinii galeemi miila isinit darba wallaahi amboos nam takka sodaa rabbiin malee uummataa farfamaa natu isin sale qabadha. Isin ijoolleen baalee galatoomaa warri keessaan dhuftanii wanni kun maal jettanii adda baafachuuf deemtan naa galatoomaa isin jaaladha. Kanaaf warri wawwacan isin dhaamsa. Wallaahi dhaamuu yoo beektan malee isin dhufina isin dhaamsan sodaa namaan qabu na beektan bakka feetanii koottaa.